Haay kabajamtoota daawwattoota koo nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii nullee nagaa keenyaa galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa ayyaana Faasigaarraa baga aftanii baga afnee ayyaanni Faasigaa akkanatti nu diddiimessee nu baasee jira. Egaa diddiimanni irratti fakkaate isinoo akkam? Isinoo maamila koo maatiiwwan boonee akkam jirtu? Diddiimattanii jirtu moo? Hojiin akkamii ana hojiitu xiqqoo na yoo ta'e ayyaana gaa hojiin hin baay'ata. Yoo har'a immoo kunoo boqonnaa jalqabeetiin jiraan isiniin jedha. Egaa har'a viidiyoo baay'ee viidiyoo ajaa'ibaatiin isinii dhufe. Viidiyoo kana guyyaa kan isin hojjedhan jedhee guyyaa sana natti hin mijoofne. Egaa viidiyoon har'a qabadhee isinii dhufe viidiyoo shamarran biyya Arabaatiif furmaata ta'udha jechuudha. Torban darbe keessa viidiyoo lama isinii hojjedhee viidiyoo waa'ee mana caraqaa irratti viidiyoo isinii hojjedhee kaan keessanii akka isinii galetti fudhattanii kaan keessan immoo sobayyattuu kaan keessa surmayyuu tolaa kaarta pilaaniin kun yoo tola ta'e malee maanni wareensaa kaarta pilaaniin numa baaduris warri jettan jirtu. Egaa daawwattoota keenya waa'ee mana caraqaa laajisee namoota waggoota hedduudhaaf waggoota 3 darbaniif 2 darban hedduu shamarran keenya maatii isaanii jijjiiranii ofii isaaniitti jijjiiramanii yeroo gara biyyaa deebi'anitti hedduun itti miidhamaniiru. Kana laalchisee warroon isin gammachiisee miidhama shamarran keenya warra itti miidhamee yaadannee gammaduu qabna. Wanna tokko yeroo isinitti himan immoo soban jedhina. Wanti kamuyyuu jechuudha. Wanna lafaa fuudhanii odeessantu soba malee wanna miidiyaan kamiyyuu irratti dubbachaa jiru soba miti jechuudha. Har'a immoo viidiyoo kana keessatti furmaata shamarran keenya baay'eetu dhugaa rabbi. Dhoksaadhaan haa ta'u malee furmaata shamarran keenya baay'eeti. Keessattuu shamarran biyya Arabaa jaalallee biyya Arabaa teessanii Itoophiyaatti nama boru gaa'ilaaf naaf ta'u jettanii nama haasofsiiftanii erga waliif waadaa galtanii waadaa gaafa isiniin jedhu bakka haadha manaas ta'a abbaa manaas ta'a jettanii bilbilumaan edda waadaa walii galtanii egaa waa baay'ee kana gidduutti waa baay'ee inaasoftu viidiyoo koolii inaasoftu sana booda dhuma irratti egaa jaalala keessa galtanii maallaqa naa ergitu jira mana naa ijaaritu jira waan meeqatu jira gaa kana gidduutti jaalalleen keessan inni biyyaa sun hin dhiira abbaan manaa keessan suni isin jala garagalee edda baasii hedduu baastanii karaa isaa manni akka ijaaramu gootanii karaa isaa wanti ta'e akka bitamu gootanii edda jettanii isin jala garagalee nama biraa yoo jaalatee jaalala keessan faallesse seerri sunillee bahee jira jechuudha. Yeroo kanatti seerri sunillee bahee jira nama doorsisuun walumaa galatti Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana seerri bahe kuni guutumaan guututti kan shamarran biyya Arabaa tajaajiludha jechuudha seerichi. Karaa gaa'ilaa yoo jettan, karaa mana caraqaa yoo jettan, waan hedduudhaaf kan bahe shamarran keenya baay'een dhoksaatti gola golatti kan ittiin miidhamaa turtedha jechuudha. Amma egaa waa'ee gaa'ilaa irratti immoo fakkeenyaaf fi viidiyoo keen gadhiisaa maallaqa 30,000 naa ergii 40,000 naa ergii yoo maallaqa sana naa erguu baattee viidiyoo keen gadhiisaa wanni jedhamu hin jiru jechuudha. Hin jiru namni tokko immoo jaalattee jechuudha intalli durbaa tokko jaalattee biyya Arabaa ta'uu jaalattee maallaqa haga ta'e wayiitiin mana ijaartee yookiin lafa bittee karaa isaatiin jechuudha. Inni lafa sana yookiin mana sana yookiin haadha manaa biraa mana sanatti yookiin haadha manaa biraa yoo fuudhe yookiin immoo si kaaduuf yoo yaalee seerri akkanaa jechuudha sirriitti dhaabbatee jira. Viidiyoo keen gad lakkisaa viidiyoo na bira jiruun gad lakkisaa suuraa keen gad lakkisaa akkasitti godhaa isa qaama qullaan ergiteen akkas godhaa maallaqa na erginis hin jiru doorsisni akkanaa hin jiru seerri amma bahee waa'ee kanaa irratti jechuudha shamarran keenya deeggaruudhaaf namni dhiirrumti tokko viidiyoo keen gadhiisaa maallaqa akka 5,000 haa ta'u akka 10,000 haa ta'u maallaqa naa ergi jedhu yoo jiraate seeratti dhiyaachuu qabaadha jechuudha. Ati dubartiin gara seeraa deemtee akkanatti miidhame akkana jettee yoo himatte namni sun adabbii waggaa hidhaa waggaa 3 qaba. Birri immoo
kuma soddoma jechuudha kan inni adabamu jechuudha. Kanaaf egaa shamarran keenya ofirratti xiyyeeffadhaa, ofirraa bu'aatii hojii keessan hojjedhaa. Nama gaariidhaaf isinii ta'ullee sirriitti xinxaalaa waliin haasaa aga yoodhuma fakkeenyaaf nama tokko jaalattan fageenya irratti jaalattan haga bultii keessa galtanitti haga walii mallatteessitanii bultii keessa galtanitti wantoota akka viidiyoo wantoota akka garaagaraa hin erginaa. Ergitan immoo furmaanni jira hin dhiphatinaan isiniin jedhaa. Viidiyoo laayikii godhaa waan biraatiin walitti deebinaa. Fayyaa nagaa naaf qabaadhaa. Baay'ee baay'ee.